دونا في بالون بيجي أوفيتيف نما أوفيتيف يونتاني مالي كانسا يا سبكو كنجي دكتور علي براتي يوكين وجد يوكين برد لما نرى تقبلت ولا لما راه جيت فتشو رافقات كبجمو متكيا aku mari kita kana Arabi fadat ini situ Presidentin company Brighton yada tajridi wani sembara me kahawitan argu barbadan khono dukkana alteise ibse singarsise jira ilma kaisa galata gudda maka ummat oromo kabajamadan maka mutumma Ethiopia kabajamadan maka mutumma Oromia kabajama fi qabsawat oromo hundan sabah sebelum hundan presidenti company Brighton yada tajridi galata fachulan berbada namni kun ani akkana na godi osonin jin yada ki yada geifate wan mira ki yada geifate wan na gochu qabu namni barati be kumsan nama bura wallala namat kofla wante be kumsa namni barati be kumsan naburudan abenya satinis kana mananjamne milena ol danggala sudan uno bifakanan ana barecho chun madoro barecho antef adunya barecho antef amma sira de budan galate bachuran berbada mi am khadir yadata jechun ana barsi sare jollumati yerra egale badanoti nama amma guyya keessa qabeenya argate osoo ta'in yaadata jechuun akkuma maqaasaa kan yaadatu fi kan tilmaamu fageessee jechuudha. Hiikni maqaa kana yaadata jechuun ijoollummaarraa kaasee nama hojiidhaaf hiriireedha barumsaaf hiriire beekumsaanis nama barate hojiidhaanis nama bilchaate kana gaa ka barbaachisu biyyatti dhaabes fakkeenya dargaggoo hundaa fakkeenya shamarran hundaati kan jijjiiramee ture jijjiiruu danda'a hamma ilaalchi sammuu keenyaan jijjiiramanitti akka yaadatatti biyya teenyas jiruu teenyas jijjiiruu hin dandeenyu ilaalcha keenya yoo jijjiiree qofa akka yaadatatti biyya keenyas jiruu teenyas jijjiiruu dandeenya jechuudha ilaalchi keenya dadhaban kan nu ajjeesuu fi kan nu hiyyoomsu hamma nu keessaa baheen du'initti hiyyummaadhaan ilaalchi keenya kan du'aatii fi kan dadhabinaatiif kan hojiidhaaf nu kakaafne nu ajjeesuu irraa hin oolu beeka kanaaf ilaalcha keenya akka yaadatatti jijjiiruu qabna yeroo jiru cimseetiin hubachiisa ilaalcha isaa nama jijjiireet biyya isaa jijjiira ilaalcha isaa nama bareecheet biyya isaa bareecha kanaaf ammallee pirezidaantii Brighton company Kenya walina hojjennu walina guddannu yaadatan nama gutaati fi nama gaddaa son ta'in nama gochaati fi nama hojii nama sabaa lammiidhaati nama addunyaa kanaati act locally nama qabu think globally nama amanu memorialize visualize nama ta'e these great guys. If wealth and knowledge does not benefit our country and our nation, what is the benefit of? The knowledge and wealth is to benefit my people and my nation. Study or work, choose one of two. Avoid ignorance and despise. Yadata Junaidi, the president of Brighton Company, is a great example for this. Amazing. Yadata Junaidi malet turgumu astawaina astawash tugu malet yadata Junaidi ባስተዳደጉ ዙሪያ ላይ እማቃቸው ጉዳዮች ቢኖር በደኖ ጋራሙለታ ድሬዳዋ መላው የኢትዮጵያ ሕዝብ ምስክር የተማረም ነው የሥራ ሰው ነው የወሬ ሰው አይደለም የብሔር ሰውም አይደለም
የጎሳ ሰው ማለት ነው። የዓለም ህዝብ ነው። አስተሳሰቡ አክትሎ ገሊ ቲንክ ግሎባሊ የሆነ ጀግና ነው። አይዲዮሎጂው ሚሞሪያል ማለት ቪዥዋል ላይ የተላበሰ ቆመ ሰፊ ነው፣ ደረተ ሰፊ ነው። ከክርስቲያኑም ጋር ከሙስሊሙም ጋር ከጉራጌውም ጋር ከአማራውም ጋር ከትግሬውም ጋር ከወላይታውም ጋር ከአፋሩም ጋር ከሶማሌውም ጋር ከወርጎባውም ጋር ከቤኒሻንጉሉም ጋር ከጋምቤላውም ጋር ከአፍሪካውም ጋር ከኤሽያውም ከአውሮፓውም ከአሜሪካውም ጋር ከካናዳውም ጋር የሚግባባ ነው። ይህን ለውዳሴ ሳይሆን የምለው እውነትና እውነት የሆነ ነው። በደኖ ለሱ ምስክር ናት። የክርስቲያን ልጆች የሙስሊም ልጆች የማንኛውም ብሔር ብሔረሰብ ልጆች ለሱ ምስክር ናቸው። አሁንም ቢሆን አእምሮአችን ለስራ እንደሱ እስካልተነሳሳ ድረስ አእምሮአችን ለስራ እስካልተለወጠ ድረስ አገራችንንም ህይወታችንንም ልለውጥ ስለማንችል ያደታ ጁኔዲ ለመላው ወጣትና ለመላው ህዝብ ከፍተኛ ራዕይ አገራችንን ለመለወጥ